دجال جاولو تدجل جل سلطنا بيا دجال مال قرؤ بيرو كنا بيا دجال جاولو الدنيا تنرجل والله وان أكنا تكنا قرر كبجمتوتا جالتمتوتا جيفتوتا كينيا أنا ما كنا مقاسات اللي بيخوبانو تبان ما فيسبوك ويرتي أسبوعنا أجندة ومتا باسي أكنا موني ولتي بودان درنو والبلا لفوتكاو غرغر فغاتو نمو جچاتي ينجرودا مقاسات اللي ولا لغرو فيديو نساء فيسبوك رتي أجندة تاتي تنجرتي كما براتي نمو دبين جولي سعودي عربية بيا سعودي عربية خيستي أكملي غوچوتا فوقوتا ورتو جداتي انتران غرا بيات اللي غرولا يروم مانكنا أكملي نموني بلالي فتورة ترغمان كبجمتوتا جالتمتوتا كيفتوتا كي دجالتون غوغوردا ويتسون به كان سلبي سكوني كامجون كما لوكا قال كوني سلبينا زمن السلبيناتي زمن كايو زمن بروتوكول كلنا ما شوفنا كنا بروتوكول وني دعوة جرى من جرم دعوة مالتي شهادة قبسيفتا شهادة وني جرى من جرو يوسين جرى إرد يبي قبسيسا كنينو كام جروكا أمة قوسا والفيلة عبدا والفيلة فإنها ممكن أن جنة نبي كان عليه الصلاة والسلام إسا بلال يعني أبو ذري عيرت بأمه هار إساتي نسأ أي بسيطة جنان أبو ذر بر لكن متى كانت تجلك أبي عمرين نرى إجاد بلال نرى إجاد جنان كانت متى جلك أبي نرى إجاد جنان بر ما جنان بلال والله سجود ربي فسيمبوت كان نرى إجاد جنان قندم ما سيكو من دول لواتا كنغوني هي سيكالتا عند جيم مرتيسا وانا سيكو من دول غنما غلغلا غور نجو تشتو فينجو كلا تارا مسكين مرتي شواري نمرت ومن هرر امه هرر مالغون كل إنسان واتا كنغوني قالوا أمو ويتركون تكونوا تبوه أمة محمد قالوا والأبساجر تكان لا إله إلا الله كن جتني اتلا لبدن ويتمين آسيا موجة باتنين تبتن خيسافو غوچان شمران گویا ران کنا شمرا اکشیدا قبدتين بيومتين خيسات شمران كرا ديمتو شمران اکشیدا قبدي yeroo ishiin akka malee viidiyoo agarsiisaatiin tiktook irratti itti wacanii gochaa fokkota walirratti raawwatantu mul'ate. Wanni kun ammoo namoota baay'ee dallansiisuudhaan dhimma kanarraa ulamaa callisuun qabdu jechuudha. Yeroo ammaan kana namoonni ulamaa'iidhaaf waamicha taasisaatiin jira. Wallaalummaa akkana isaan godha. Osoo wallaalummaan qabaatiin waan kana hin dubbatan. Guyyaa tokko gadi baay'ee hayyuun tokko maa waan maxxansin. Hayyuun tokko siyaastanyaan tokko kun uummata Oromooti. Maa siyaastanyammaan tokko siyaasaa ofii haga lallabu. Guyyaa tokko irratti wanni kun yakka hin jedhin. Guyyaa tokko namni tokko quba isiniin qabu hiyyeeyyi waliif fitina. Khaliqa samaawaat hafiidachi sodaadha. Wallaahi billaahi waa baay'ee argeen qalbiin tun na cabde wallaahi. Wanni sun hin ta'u waliif fitina. ربما صداقة والفتنة نمني كم يصير كم يا أخي تاريخ بدأ أمة حرر كيسة تنومنا تاريخ بدأ أمة سيكومن دو كيسة تنومنا ربي صداقة والإيسا علماء وتكينيا فوا مجتاي سوق فاوسون تهين نموتا أكا نمجا أمان تنتبنا مكاسي تنقبي جيشوتن تاني فيد مودان حواس بروتا ديرا وجنجرات حواس أبولي يعني ونياتشو فيادات تنجرو كان حاسو نيسا كن أكوان إرقمنا من التخني بحجات تنجرو نم من خينيا كن أكا توكو هنتاني فيدو أكا ولتي bu'eetiin jiraatu namni fedhu ajandaa yookaan ergama itti kanneen tokkotti waan dubbateef nama kanaa fi keessafuu ijoollee biyya keessatti walirratti gochaa akkasii raawwatu san barbaachuudhaan bakka isaan jiranii seeraaf akka dhiyeessitan yaamicha isiniif taasisaatiin jira. Warra fooloo guuttachuuf hawaasni keenya akka walitti bu'u waan adda addaa dalagu. Hawaasni keenya akka wal jibbu hawaasni keenya akka wal maalii godhu. Arsoo gara arsoo si koomandoo gore nurraa miti ati simbeenu eessatti akka ati dhalatte. Ummata harar yoo ati tuuti. Ummati ijoollee harar. Sheekoti jettee gadi baatee ijoollee xixiqqoo ulamaa gugurdaa asiitu qabadha. Qabadha. Isan beeynu maraattuuf ammoo deebiin qabnu. Ummanni hararii fi ummanni asii koomandoo tokko harallee kaleessallee. Moota ajandaa jimaa jalatti mataa qabachuudhaan ummata kana wal nyaachisuudhaaf hedduu tattaafataatiin jiru kana ulamaa onnitu walitti dhuftee mari'attee dhimma kanaa fi akkasuma immoo rakkoo ijoollee teenya biyya Saawudi Arabiyaa keessatti yeroo ammaa kana wal nyaachisaatiin jiru kana irraa yaada kanuudhaan ibsa baasanii akka dubbatuu qabaniif irratti waamicha gochuu fi qabdan jechuudhaan egaa kan yaada kannataatiin jiranii Ustaaz Abuu Musaa billeen dhimuma kana irraa kan yaada kannataatiin jiru mee barreeffama reefun tana asirratti gadi isinii maxxansan yaada gabaabaa Ustaaz Abuu Musaa kana boodan gurra isin buusaa ammas dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisaan afeerraa keenya. Lisababiin namni tokko gadi bahee uummata harar keessa aalima kenna qaalii si koomandoon keessatti arrabseef jecha lama kaana tanaaf uummanni waliin nyaata waliin dhuga bakki nu yaannu fagoo malee. Bakkin yuan nu fagoo malee gandatti deebine ani arsii fagana dubbadhe ani harargee fagana dubbadhe fooloo guuttachuuf hawaasa wal nyaachuuf taasisan lama kaana tan. Ijoollee teenya tagaara arjuukum rabbiin isin qabe wallaahi billaahi yaa ilma islaama taate mucaa tokko dhiyoo tan amma hararii
taa'ee fooloo fudhachuuf jecha qur'aan akka maletti fassara nam tokko gabbayee irraan dubbanne namni tokko ijoollee teen ijoollee gaara rabbiin isin qabe wallahi kaaliqa isin uumeen isin qabe rabbii bahara san keessaa isin baasee gaara san isin seensiseen isin qabe namni quba isin hin qabu wal'iisa ijoollee teen yaa ijoollee teen na tagamaa gamana takkaa jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu leenjisoo diigaana dhiigammadaa takkaa taarika kana walitti hin dalayne wal nyaachiftee wal obaaftee karaa wal dabarsite malee rabbii sodaadhaa namni quba isin hin qabu namni tokko quba isin hin qabu osoo isin wal dhiiftanii ar'atan wallahi ganama waan keessa maxxansan gabbayanii waan keessa maxxansan hayyoonni isin jettan beeytonni ulamaa'onni isin jettan waan keessa maxxansan gabbayanii kulliin isaanii alhamdulillah jedhanii rabbii sodaadhaa garaan hin bobeessina wallahi خالق صداقة سيلا دعاء كم يسني كأننا ما دعاء نتي كأننا سيلا وفتي كأننا والله لما كيس نيف كأننا دليدني ربي صداقة يو إسلام الأوقات يو أرمان الأوقات يو أمة تسيكو من دوك الأوقات يو أمة هرجع الأوقات ربي صداقة جماعة فتوى علماء فتوى كبيرة سيلا والجامرة كون حلال كون حرام كون حلال كون حرام جماعة ما ربي نقولك جماعة مثلا تيجي واي ما جماعتنا استغربت والله العظيم واي ما جماعتنا كدي يمن جماعتنا اللي بنقول كتير يجوا كدي يبران كم يوم فرصة أمانتا إسلامك كيست أرجعني كان اللي جمان حلال ما في حرام أين اسمك وفجتشو كديا وجولة ده نتجارة كيست تسلبين اسم كيست جلتان نرجع نمني تكو كتبتي علماء الراجع به وجولة تناكنا والجوروني هم باكو فوت بيا أكو علماء هراري أكو علماء سيكون ده تيجي كويا تكو كتبتني وين جمان ماله أسي كما جمان حلال جمانا جمان حرام أجا أبان بيتن جالتني أبان بيتن جبتني وجاجر تقف تبت ماله يبلون حجالة يبلون عندكية يبلون مالكية أنا والإنجلا كل مكان كان جلا ديمنا سلب النجر يوم كم كان جلا ديمنا يوم كم سلب النجر أسي رباتني مدرك الرد برسنتين أفرتمي ويا حرر أرسي كيس جرت برسنت ما يجورا كل سلام عليكم حرر أرسي كيس جرات شو نجيس نجرتي برا حواسا ورمورا كلين ولين كبسايا ترتجارا بعد داتي في واقع بطوطة ما كمان ولين تروح ما يجورا كنا وان جارا كيس تدلع مو بيجا كيس تدلع هذا لقى مو يجورا كنا وان جارا كيس تدلع حرر أرسي كيس جرت كون أمة ولين تجيسون إمبارك كون استراتيجي نما تو إيقف مراتو كمان يجرتو كبا مراتو كمان يجرتو حواسا ورما ولين تنمسينا ولين تنأسينا دويا كمان دبتينا بالو ما إيقولا سبالي حلال حرام حلال حرام كذا كديان كيسن كان ما كربي نسين كلا أكملت أمة إسلامها كفتني وفي اللي كفتني تاريخ كيسن اللي كفتني اللي كفتني هداران كيسن بريتي دجانا رب الله سلبنا جويا باساجر سلبنا تكاد دنيا رتي نرجع ورني أمو كاسة السوشيال ميديا كان رتي بعتني هذويتا تكون كيسن أنا بقول تفاشي يودا اسم بيكان وأقسم بالفاشي يودا واتك كم كل كان من إسو أوف إبلو حاجة تبتة ما كديا فلسطين اسم أمة شركة علماء تفيدة جوالا نورج فتني أمة سنيكتهم سترسلا ما أما جمان حلال في حرام نسينجي كتيجو جدي باو سنتو كتيجو جمان حلال مو حرام أبو موسى بن كم بكوك من جن علماء نبيا فتوى كم فتاوي كم فتوى علماء بيا كفتوى كأفريقيا تكبر كون كتبه حواس نكونا كولي كبناه جمان مصالح كناف حلال تات وإلا جمان بابات اسم مانو حرام جدا يوم النسو من جد أمين حرام جمان حرام قفت تنباتو بعد إمارة تباتي بال الله شفت يوكين أمة حررسان على ونيات أمة سيكو من دوتي جمان كل مكان رأينا سنيات نمنا ستينات رأينا نقبت نمنا لولوكا Akkam jirtan hawaasa keenya kabajamu ulamaa'ota keenyaaf waamicha taasisuu barbaanna hundi namootaati illee dhimma kanarratti hirmaachuu qabdan dhimmi kun illee dhimma hatattamaa waan ta'eef keessattuu hawaasa keenya gidduutti nagaan akka bu'u irratti marii gochuu akka qabaniif yaamicha obbolummaa islaamummaa isaaniif taasisuu akka qabdan isin yaadachiisuudha barbaanna yaa ulamaa'ota keenya kabajamoo fi jaalatamuu rabbiif jecha isin jaalanna hawaasa keenya kanatti garaa hin jabaatina kanneen suuraawwan keessan argannee asirratti dhiyeessuudhaaf yaallee fi kanneen ammoo suuraa keessan sababa hin argatiniif maxxansoo hundi keessanuu nagaan ummata keenya gidduutti akka bu'u qaburratti waan dandeessaniin gama hundarrattuu yaada keessan kannachuudhaan nagaa buusuu irratti akka hojjechuu qabdan isin yaadachiisuu feena. Ummanni keenya gandaa gandatti bahee gochaawwan dhalli namaa walirratti hin hojjennee walirratti hojjechaatii hin jira. Gochaawwan ijoollonni gara biyya Saawud Arabiyaa keessatti walirratti hojjechaa turanii fi ammallee itti jiran gara biyya teenyaa as tarkaanfatuudhaan shamarran illee hirmaachisee ummata kana akka daranuu garaa walitti hammaatuuf yookaan akka isaan walitti hin fayyine irratti hojjetamaatiin jira. Amma wanti kun karaan ittiin hojjetamaatiin jiru gama laayivii TikTokin akka ta'e viidiyoolee garaagaraa kanneen maxxanfamaa jiran irraa hubachuun ni danda'ama. Dhaabbanni TikTok kun akka waan hawaasa keenya kana diiguu irratti hojjetaa jiru namatti fakkaatti yeroo garii. Kana ammoo yeroo jennu sababa waliini.
sababni illee kanneen armaan gadii kana dhaabbanni kun yeroo namoonni haala kanaan gochaawwan dhalli namaa walirratti hin hojjenne namoota keenya wallaaluudhaan walirratti hojjetamee gama laayivii tiktookiin tamsaafamu kana sirritti quba qaba haa ta'u malee gareedhaan illee ijaaramne yeroo namoonni gochoota fofokkotaa akkasii gama laayiviitiin tamsaasan riipoortii yookaan gama tiktook beeysuudhaaf yaaleetiin turre namni tokko badii yeroo takka hojjetuuf itti gaafatamuu osoo qabu namoonni viidiyoolee akkasii laayivii irratti waraaban kun dhaabbaticha kana osoo hanga feete gama isaanii riipoortii goote yookaan akkaawuntiin namoota akkasii sun akka adabamuu qabaniif akka warri tiktook beekee jira kana adabuu qabuuf yookaan gochaawwan akkasii akka itti hin deebi'amneef viidiyoolee namoota sanii seera isaanii yookaan community guideline cabsee osoo jiru namoota sanneen adabsiisaa akka hin jirreetu mul'ata. Kana jechuun gochoowwan akka kana hawaasa keenya gidduutti akka irra deddeebiidhaan hojjetamuu fi warri gocha kana gama laayivii tiktookiitiin hojjetan sababa bu'aa wahii irraa argataniif moo viidiyoolee akkasii akka irra deddeebi'anii hojjetaniif akka waan tiktook karaabaniif fakkaata yookaan jarri kun akka carroomaniif waan karaa saaqeef fakkaatti. Dhaabbatichi yeroo viidiyooleen akkasii namootaan gallakkifamu silaa tarkaanfii fudhachuun gahee isaati ture. Haa ta'u garuu dhaabbatichi riipoortiiwwan garaagaraa namoonni hawaasa keenya gidduutti badiin deemaa jiraachuu arganii yoo riipoortii godhan illee dhaabbatichi tarkaanfii namoota irratti fudhatee akka wantiiwwan jarasanii adabsiisaa akka hin jirreetu mul'ata. Kanaafuu dhaabbatichi gochaan akka kanaa kun akka hawaasa keenya miidhaa guddaadhaaf saaxilaatiin jiru gama qaama ol aanaa ta'etti beeksisuun namoota viidiyoolee akkasii sana laayivii waraaban gama qaamota ol aanaa yookaan qaama warra riipoortii irra gootan kana qofa osoo hin ta'in warra dhaabbata itti riipoortii gootan kana ol warra jiranitti riipoortii gochuudhaan namoota viidiyoolee akkasii sana laayivii irratti waraaban namoota gama komantiitii yookaan gama yaada deeggarsaa katabuutiin deeggarsa laataa turan namoota biyya faranjii keessa taa'uudhaan guruppiidhaan ijaaramee jara kanaaf deeggarsa laataa turan akkasuma immoo maxxansaalee jara kana warra qoqqooduudhaan babal'isaa turan namoota mana namoota laayivii dabarsaa turanii san akka keessummaatti seenee yookaan gastii irra galuudhaan yaada kennataa turanii fi kanneen namoota saniif giiftii garaagaraa kennuudhaan deeggaraatiin turan walumaa galatti namoota dhimmoota akkasii san deeggaruudhaaf viidiyoolee deeggarsaa gama tiktookiinis ta'ee bakkoota hedduu irratti waraaban irratti tarkaanfii akka fudhatamuu qabu. Koreen gamtuma ulamaawotaa kana keessaa ijaaramee dhaabbata tiktookiif gama sirnaawaa taheen akka dhiyeessitanii rakkoo hawaasni keenya sababa laayivii tiktookii irratti deemaatiin jiruun mudataatiin jiru kana bifa sirnaawaa taheen sirriitti ibsitanii fi warri tiktooka akkaawuntii namoota sanneen hundaa irratti akka tarkaanfii fudhatee cubsiisuu qabu irratti akka hojjechuu qabdan isin yaadachiisu feena. Dhumarratti ammoo ajandaa maqaa jimaatiin yeroo ammaan kanaa kaasuudhaan gamaa gama dhaabbatanii walitti wacaatiin jirtan kana rabbuma keessan sodaadhaati sababa ummata keenyaa kanaaf ja'aati gidiraa ummanni keenya keessa jiru kanaaf ja'aati wanta fokkuu hawaasa keenya gidduu deemaatiin jiru kanaaf ja'aati maquma keessaniif illee ja'aati biyyuma teessan tatakkaa jechoota kanaatiin yaamamteen beekne kanaaf illee ja'aati hegeruma dhaloota dhufuutiif illee ja'aati rabbuma keessanii ja'aati dhimma kana walitti dhufuudhaan waliigalaati waan godhamuu qabu godhaati mari'adhaa irratti hojjedhaa isiniin jenna kanaafuu wacii gamaa gama dhaabbatanii dhimma jimaa irratti walitti wacuu kana keessaa bahaati dhimma rakkoo ummanni keenya ammaan kana keessa seeneetiin jiru kana akka irratti mari'attanii furmaata kannuu qabdan hundi keessanuu ulamaa'in xiqqaa fi guddaan beekaa fi wallaalaa illeen kaan profeesara ufiin jedhuu fi kaan doktara ufiin jedhu illeen hundi keessanuu ummata keenya kanaaf ja'aati rakkoo hawaasa keenya kana gidduu deemaa jirtu kanaaf waan dandeessaniin gama hundaanuu yaada keessan kannadhaa tokkummaadhaan dhiibbaa irratti godha malee wal qooddanii garagara dhaabbatanii akka daranuu hawaasni kun wal nyaatu hin godhinaan dhaamsa nuti isiniif dhaamuu barbaannudha. Ummata keenya rakkatee haala kana keessa jiru kanarratti rakkoo biraa duruyyeen dalagaa hin qabne yeroo ammaan kanaaf iddee ittiin rakkisaa jirtu kan rabbuma keessanii ja'aati hubadhaatii waan kanarratti furmaata kaa'uudhaaf akka wal geessanii mari'achuu qabdaniif yeroo ammaan kana isinii dhaamamaatii jira dhaamsa hawaasni kun isinii dhaamaa jiru kana dhagayaati ummata kana gidduutti nagaya buusaan waamicha obbolummaa isiniif dhaamnudha.